Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa baga gara chaanaalii kiyyaa nagaan dhuftan isiniin jedha. Har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a kan isiniif dhufee bobaa jala keenyaa gurraachatu kana akkamitti ofirraa mana keessatti haaluma salphaan ofirraa balleessina kan jedhu isinii qabadhee dhufeera. Bobaan jala keenyaa sababa adda addaatiin nu gurraacha'uu danda'a. Sababa isaa keessaa muraasni kan beeku isinitti haa himu. Tokkoffaan doodiraantii yeroo yeroodhaan dibachuu jechuudha. Doodiraantii kana osoo dhiqannee keessattuu har'a dibannee osoo nafa keenya dhiqatiin deebisnee isumarratti kan dibnu yoo ta'e bobaan keenya akka gurraachatu carraa guddaa uumaaf jechuudha. Yeroo mara yoo doodiraantii dibannu jechuudha qaama keenya qulqulleeffachuu qabna jechuudha. Akka nun gurraachanne akka soogoone baay'ee shaggaadha. Inni lammaffaan immootu haadachuudha. Rifeensa keenya bobaa keenya jala jiru yeroo haadannu kan ittiin haadannu suni nu gurraachesuu danda'a jechuudha. Qaama keenya yeroo baay'ee irra deddeebinee kan haadannu yoo ta'e sanis yoo gootanii torbaaniin al takka yookaan baay'istanii odoo haadatu baattanii baay'ee shaggaadha. Inni sadaffaan immootu fuuraa akka malee nufuursuun dhufuu danda'a jechuudha. Bobaan gurraacha'uu danda'a jechuudha. Jalli keenya kun amma kireemii isaa isin qopheessee jira, gara isaatti haa deemnu. Amma akkuma isin argitan kireemii kana hojjechuuf dinnicha na barbaachisa, beeking soodaa qaba, loomii na barbaachisa. Isaan sadiin kanneen walitti godhuudhaan hojjedha jechuudha. Duraan dursee dinnicha kiyya akkanatti irraa quncisee geesseetiin kukkutaa jechuudha. Dinnichi kan nu fayyaduuf bobaa keenya nu addeessaa, qaama addeessuun beekamaadha. Bobaa keenya jala keessattuu baay'ee gaariidha dinnichi. Ani mana keessatti kan itti fayyadamu isin agarsiisee isin wannoo mana keessa qabdanii ittiin fayyadamuu dandeessanii. Dinnicha kiyya kan amma diriqqeessee mura. Harkaanis daakuu ni dandeessanii yoo harkaan dandeessanii maashinii keessa godheetanan waan daakuu hedduuf amma diriqqeessee muraa jechuudhaan. Egaa akkana mummuree geessee maashinii kiyya keessa godhadheetanan daakaan jechuudha. Dinnicha qofa itti gootanii bishaan itti gochuu hin qabdanii jechuudha. Isuma dinnicha qofa itti gootanii tumaan daattanii innuu bishaan hin baasa yoo daakamu jechuudha. Bishaan biraan barbaachisu. Kunoo daakee isinitti deebi'eera kana fakkaata yoo daakamu. Guyyaa guyyaan kan dibattan diqqeessitanii qopheessuu ni dandeessu. Dinnichi waan firiijii keessa taa'uu hin dandeenyeef yooma san gurraachata waan ta'eef dinnicha guyyaa guyyaa yoo fayyadamuu barbaaddan guyyaa diqqeessitanii tumaan akkanatti qopheessuu baattanis isa qixxeetti murtaniitiin bobaa keessan dibachuu ni dandeessanii. Asitti loomii qaba, loomii xiqqootti godhadha. Loomiin baay'ee shaggaadhaan baakteeriyoota nurra jiran fa'aa nurraa kaasa. Baakteeriyaa baay'ee shaggaadha. Loomiin akkuma beekamu namni hunduu kan itti fayyadamudha. Asitti beeking paawudarii qaba. Akka naaf furdatu jechuudha. Yoo isin kana hin barbaannes irdii itti gochuu dandeettani iddoo kanatti yookaan damma itti gochuu dandeettani. Isaan sadan kana sirriitti wal maksiseetiin isinitti deebi'a. Kana amma sirriitti walitti maksiistan jechuudha. Sirriitti haga walitti makamutti. Diqqoo akka nama gubuu ta'a waan beeking soodaa fi loomii walitti waan ida'ameef akka isin hin gubne yoo barbaaddan isin beeking soodaa dhiistanii akka isiniin jedhe dammatti godhachuu dandeessanii. Garuu baay'ee nama gubu akkas je'ennaan immoo sodaatiin diqqoo mata akka nama gubu ta'a waan loomiillee waan qabuuf.
kana torbaanitti al 3 faa yoo fayyadamtan bareedaadha. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama isaanii argattu. Kana fakkaata. Egaa kana godheen booda bobaa kiyya jala isaa egaa dhiqadheen booda akkasitti dibadhee daqiiqaa 5 ofirra teessisee saniin booda ofirraa dhiqaa jechuudha. Egaa ofirraa dhiqxanii booda akka jalli keessanii moistiraayizii ta'uuf kokonaat ooyilii yoo argattan yookaan zayita zaytunaa isa dibachuu ni dandeessu. Kana fakkaata. Akkuma argitanii viidiyoon kiyyaarraa yoo jaalattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoolee isin barsiisaa irraa barattan kan jiru kan biraallee isiniif fidee dhufa. Hanga yeroo biraatti wal arginutti nagaatti.